Tole 166 kutaa jaffaa kana keessatti immoo gaanficha xiqqaa mata duree jedhamu walii wajjin ilaalla. Namoonni kutaalee kanaan dura ilaalaa turre hin ilaalin dudduuba deebitanii akka ilaaltan hadaraan isin gaafadha. Sababni isaa kutaan kun siniif ifa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kutaa darbe keessatti Daani'el boqonnaan 7 keessatti bineensonni afur galaana keessaa kan bahan eenyu akka isaan ta'an walii wajjin ilaallee turre. Akkuma Daani'el keessatti boqonnaa 7 keessatti argine jechuudha. Bineensi inni jalqabaa leenca fakkaataa jedha. Leenca fakkaataa jedha. Kun immoo impaayera Baabiloon akka inni bakka bu'u ilaallee turre. Impaayerri Baabiloon ammoo dhaloota Kiristoos dura bara 605 irraa kaasee hanga 539tti before Christ kan turu akka ta'e walii wajjin ilaalle jechuudha. Daani'el boqonnaan 2 lakkoofsi 38 jechuudha. Kanadha kan inni nuuf kaasu. Mataan bifa keenyichaa sidhaa kan jedhu jechuudha. So bineensi inni lammaffaan Daani'el boqonnaa 7 keessatti ibsame amaaketa. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 5 deemtanii ilaaltan amaaketa jedha. Amaaketa bineensi kun Baabiloon irraatii impaayerri bulchiinsa fudhatee bulchiinsa impaayera Meedooniif Faarisidha. Meedoon Pershiyaa kan jedhamu jechuudha. Meedooniif Faaris. Isaan kun immoo bulchiinsi Meedooniif Faaris ammoo bara dhaloota Kiristoos dura bara 539 irraa kaasee hanga bara 331tti before Christ jechuudha kan turedha jechuudha. Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 30 fi 31 yeroo dubbistan maal argattu? Beelshaazaar mootiin Kaldootaa jedha yookiin immoo mootiin Baabiloon jechuudha. Yeroo du'e Daariyoos namni Meedoon ammoo bakka sana qabatee jira. So kanaafiyyuu impaayera Baabiloon kan dhabamsiise eenyudha jechuudha. Impaayera Meedooniif Faaris. Kuni hiikaa namni itti kennu osoo hin taane hiikaa macaafni qulqulluun ofii isaatii kennuudha jechuudha. So Meedooniif Faaristu impaayera sana qabatee jechuudha. Sana booddee macaafni qulqulluun keenya Daani'el boqonnaan 7 lakkoofsi itti aanu lakkoofsi 6 bineensi inni sadaffaan immoo qeerransa fakkaataa jedha. Qeerransa fakkaataa jedha. So kana qeerransi bulchiinsa Meedooniif Faaris irraatii kan fudhate Giriikiin akka inni ilaallee turre. Bulchiinsi Giriik kun bara dhaloota Kiristoos dura bara 331 irraa kaaseeti hanga bara 168tti dhaloota Kiristoos dura jechuudha kan turedha. So Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 20 fi 21 yoo ilaaltan 20 fi 21 yoo ilaaltan lakkoofsa 20 irratti korbeessa hoolaa kalatti maayoo ilaalama gaariidha. Lakkoofsa 20 irratti korbeessi hoolaa gaanfa lama qabu argite sun mootota Meedooniif Faaris ni argisiisa jedha. Korbeessi irratti inni dabbasaa qabu sun immoo mootummaa Giriik argisiisa jedha. Gaanfi guddaan ija isaa lamaan gidduu tures mootii isaa isa jalqabaatis suni Aleksaandar isa Giriik jedhamu jechuudha. Sana booddee gaanfota afurtu bahee jedha. Seenaa sana isin dubbisuu dandeessu. Garuu korbeessi reettii kun korbeessa hoolaa kana dhabamsiise yoo ol deemtanii ilaaltan jechuudha. Seenaa kana boqonnaa 8 guutuu yoo ilaaltan jechuudha. So kanaafiyyuu korbeessi hoolaa kun ni dhabame, Meedooniif Faaris ni dhabame, Giriik immoo iddoo qabate jechuudha. So kanaafiyyuu impaayerri amaaketatti aanee Meedooniif Faarisitti aanee argamu mootummaan inni arfaffaan mootummaa Giriikiiti jechuudha. Mootummaa Giriikiiti jechuudha. Sana booddee impaayerri iddoo qabate bineensi inni arfaffaan Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti 7 irratti yoo ilaaltan bineensa sodaachisaa jedha. Bineensa sodaachisaa kun impaayerri Giriik irraatii aangoo fudhate impaayera Roomaati. Impaayerri Roomaa dhaloota Kiristoos dura bara 168 irraa kaasee before Christ jechuudha. Hanga dhaloota Kiristoos booddee bara 476 jechuudha. 476 dhaloota Kiristoos booddee jechuudha. Kan turedha jechuudha. Isin galee? So amma waa'ee bineensa isa sodaachisaa kana irratti xiyyeeffata Daani'el boqonnaan 7 jechuudha. Daani'el boqonnaan 7 sana irratti xiyyeeffata. Mee nutis sanuma irratti xiyyeeffachuudhaan gaanfi xiqqaan bineensa sodaachisaa kana keessaatti argama waan ta'eef isa kana sirriitti akka nuti ilaallu barbaada. Okay. Bineensi inni arfaffaan kun, bineensi sodaachisaan kun gaanfa 10 qabaa jedha. Gaanfi 10 kun ammoo macaafni qulqulluun ofiinsaa kan nu hiike maal jedha? Egaa inni itti himsuun bineensi inni arfaffaan immoo mootummaa isa arfaffaa ta'ee biyya lafaa irratti argamuuf jirudha jedha. Inni mootummoota hundumaarraa kan gargar ta'edha. Guutummaa lafaa illee qimsa gadiin xixxiitan caccabsasi. Gaanfonni kurnan mootota 10 warra mootummaa kana keessaa ka'uuf jiranidha. Mootota kana booddees isaan irraa garaagara kan ta'e mootiin biraa tokko hin ka'a. Mootota 3 gadiin deebisa jedha. So gaanfota kurnan waa'ee isaanii iddoo kanatti dubbachaa jiru warra asitti maqaan isaanii dhahamedha jechuudha.
maal jedha lakkoofsi torba kana booddee kunoo bineensa afuraffaan halkan mul'ataan nan arge inni bineensa sodaachisaa naasisaa garmalees jabaa ture ilkaan sibiilaa gurguddaas qaba bineensichi nyaateen caccabse inaaf immoo miila isaatiin irra ejjete inni bineensota isa dura turan irraa kan garagara ta'edha gaanfa 10 qaba ture jedha gaanfa 10 qaba kana jechuun mootota 10 jenneerra utuu ani gaanfota kana ilaalee yaadu kunoo gaanfi xinnaan kan biraa tokko isaan gidduudhaan quuqee ol ba'e gaanfota warra duraa keessaa warri fuula isa xinnaa kanaa dura jiran sadan hin buqqifamanii kunoo ijji akka ija namaa gaanfa xinnaa kanatti ture afaan dubbii gurguddisee dubbatu isatti tureedha. So kanaafiyyuu amma asitti kan nuti ilaallu gaanfota 10 qabaa jedha. Gaanfota 10 qabaa jedha. Gaanfonni kurnan mootota kurnan warra bulchiinsa kana keessaa kaanidha jedhee nu hiike macaafni qulqulluun. Kanaafiyyuu bulchiinsa kana keessaa kan kaan kutaa darbe keessatti illee kan nuti ilaalle Spain, Germany, England, Spain, Germany, England, France, Switzerland, Italy, Portugal, akkasuma immoo Heruli, Vandals, Ostrogos kan jennu jechuudha. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan. Gaanfota kurnan kan jedhu mootota kurnan bulchiinsa impaayera Roomaa keessaatii bahanii Awurooppaa lixaa har'aa kana ijaaranidha jechuudha. Sana booddee gaanfi xiqqaan kan ka'e bara 476 booddee bulchiinsa Phaaphaasotaatii jechuudha. Phaaphaasota Kaatolikiiti jechuudha. Impaayerri kun isaaniin hoogganame jechuudha. Isaantu bulchiinsa kana fudhate jechuudha. Sana booddee gaanfa xiqqaa gadi deebisaa kan jedhu macaafni qulqulluun gaanfa xiqqaa sadii gadi deebisaa gaanfi xiqqaan kun gaanfota sadii gadi hin deebisaa kan jedhu isaan sirriitti guutu jechuudha. Sirriitti guutu. Akkuma nuti beeknu isaan kun sadan gaanfota sadan buqqaan Herulii, Vandals fi Ostrogoos jechuudha. Heruliin dhaloota Kiristoos booda bara 493tti dhaloota Kiristoos booda jechuudha dhabamsiifamanii sana booddee Vandals dhaloota Kiristoos booddee bara 534tti dhabamsiifamanii sana booddee Ostrogoos dhaloota Kiristoos booddee bara 538tti dhabamsiifamanii jechuudha. Isinii galee soo kanaafiyyuu bulchiinsi Phaaphaasotaa raajii amma nuti Daani'el boqonnaa 7 ni guutaare eeyyee gaanfa xiqqaa sana ni guutaare eeyyee tokko maan inni gaanfota sadii kana dhabamsiise bulchiinsa mootummoota sadii kana dhabamsiise jechuudha. Sana booddee hoo macaafni qulqulluun kan jedhu bara tokko bara lamaa fi bara walakkaadhaaf ni bulchaa jedha. Itti fufeet akkas jedha macaafni qulqulluun maal jedha? Isa hundumaa gara lakkoofsi gaanfonni kurnan mootota 10 warra mootummaa kana keessaa ka'uuf jiranidha. Mootota kana booddees isaan irraa garaagara kan ta'e mootiin biraa tokkoon ka'a mootota sadii gadi deebisa kan jedhu kana raawwatee jira jechuudha. Ittaanee isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbata. Amma kana sirriitti akkasiin ilaaltani bara sirni Phaaphaasii waaqayyo irratti kan dubbatudha. Eeyyee sababni isaa akkuma nuti seenaa keessatti beeknu Kiristoosiinis kanaan dura kanan hiikkaasiniif kenne waaqayyoon arrabsuu jechi jedhu kun nama ta'anii cubbuu dhiisuuf yaalu nama ta'anii bakka waaqayyo of buusuuf yaaluun waaqayyo irratti dubbachuudha. Kun immoo wanta Phaaphaasonni Kaatolikii gochaa turanidha gochaas jiranidha har'ayyuu. Isinii galee achiin booddee ayyaana beekamaa seera waaqayyoo geeddaruun yaada jedha. So akka Kaatolikiitti har'ayyuu taanaan seerri waaqayyoo geeddaramaadha. Abboommiin kurnan akka nuti beeknu macaafa qulqulluurra jiru kan hattii miti kan Kaatolikii irratti kan inni jiru ammallee taanaan jechuudha. Abboommiin tokkoffaan waaqa biraa na biratti hin qabaatin jedha. Abboommiin lammaffaan hin jiru bifa fakkeenyaatti sagadiin kan jiru hin jiru. Lammaffaa irratti kan jiru maqaa waaqayyoo akkasumaan hin dhahin kan jiru kan isaanii irratti jechuudha. Abboommiin lammaffaa keessaa haqani bifa fakkeenyaatti sagadiin kan jiru. Waa'ee bifa fakkeenyaatti sagadaa waan jiraniif jechuudha. Abboommiin sadaffaan guyyaa gooftaa qulqulleessii kan jedhudha. Guyyaan gooftaa akka Kaatolikiitti dilbata. Dilbanni ammoo ajaja abboommii waaqayyoo irratti kenname sanaa miti. So jijjiiraniiru moo hin jijjiirree kan jedhu akkasiin beektanii. Guyyaa sanbataa qulqullina eeguudhaaf yaadadhu, guyyaa ja'a hojii hojjedhu, guyyaa torbaffaan immoo sanbata waaqayyoo gooftaa keetiif eegamuudha. Macaafni qulqulluu kan jedhu sana. Jijjiiranii moo hin jijjiirree gara dilbataatti? Jijjiiranii har'ayyuu maajooriitiin kiristaanni ammayyuu taanaan guyyaa dilbataatti kan kabajaa jiran waaqeffannaan guyyaa dilbataatti kan taasifamaa jiru kun kan inni dhufee karaa Kaatolikiiti. Isin galee macaafa qulqulluu waan ajajuuf miti sun jechuudha. Gonkumayyuu macaafni qulqulluu sana jechuudha. Kanaafiyyuu kan ayyaana beekamaa seera waaqayyoo geeddaruu yaada kan jedhe kan geeddare eenyu? Kaatolikiidha. Kanaafiyyuu sirni Phaaphaasii ulaagaa kana ni guuta. Achiin itti fufee kan jiru maal jedhaa? Warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaan hin dadhabsiisa. Isaanis bara tokkoof bara lamaaf bara walakkaadhaaf harka isaatti ni kennamu jira. So ijoollee waaqayyoo irratti ari'annaa gaggeessa. Ijoollee waaqayyoo irratti ari'annaa. By the way raajiin iddoo kana jiru kun mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 keessatti kan ibsame wajjiniin tokkuma yoo ilaaltaniif jechuudha. Tokkuma yoo ilaaltaniif. Maal jedha iddoo kanatti? Maal jedha? Dubbii gurratti guddaa fakkaatu fi waaqayyoon kana arrabsu dubbachuudhaaf afaan kennameef ji'a 42f kana gochuudhaaf aboon hin kennameef jedha.
Yommus bineensichi waaqayyo irratti arrabsoo dubbachuudhaaf maqaa waaqayyoo iddoo buufata isaa warra waaqa keessaa isa bira buufatanis arrabsuudhaaf afaan isaa hin bane jedha. Itti fufee maal jedha naa dubbisaa irraa keessan. Warra waaqayyoof qulqullaa'an lolee isaan mo'uun hin kennameef gosa hundumaa irratti nama hundumaa irratti afaan hundumaa irratti saba hundumaa irrattis aboon kennameef jedha. You see? So kanaafiyyuu amma Daani'el boqonnaan 7 fi gaanfi xiqqaan kun wal simu moo waliin simani boqonnaa 13 kana keessa. Wal simu sirriitti wal simu. Sirriitti wal simu jechuudha. Ni galee sirriitti wal simu. So bara tokko bara lama bara walakkaa kan jedhu sun asitti 538tti Ostrogoziin erga dhabamsiisanii booddee bulchiinsi isaanii 538 irraa kaasee eedii irraa kaasee hanga 1798tti eedii yes eedii itti fufee jechuudha. Hanga warraaqsa Faransaayiti jechuudha. Hanga warraaqsa Faransaayiti itti fufe. Sana booddee warraaqsa Faransaay irratti Phaaphaasiin qabamee ni ajjeefame. Achiin booddee macaafni qulqulluun keenya Yohaannis boqonnaan 13 lakkoofsi 3 irratti madaa guddaatu isa qaqqabee kan jedhu iddoo kanattidha jechuudha. Sana booddee madaansaa deebi'ee fayyeefitu achiin bineensi inni lammaffaan gaanfa lama qabu akka hoolaa gaanfa lama kan qabu lafa keessaa kan ba'e sun ammoo akka inni hojii isaa hojjetuuf gara fuulduraatti akka isa adeemsisu mul'anni Yohaannis ni kaasa jechuudha. 1798 yeroo xumuraasaa miti. Yeroo xumuraasaa miti. Garuu yeroo inni itti madaa'edha. Ni galee akkasi. Daani'el boqonnaan 7 asirra gaheeti achiin booddee bulchiinsa ijoollee waaqayyootti itti fufa jechuudha. Mul'anni Yohaannis ammoo iddoon kun irra gaheeti kan inni dhaabbate explain nu godha mul'anni boqonnaan 13 jechuudha. Itti fufee maaltu jira kan jedhu explain nu godha jechuudha. Sini galee so kanaafiyyuu gaanfi xiqqaan kun yookiin immoo mormituun Kiristoos jechuudha. Mormituun Kiristoos kan silumaayyuu bineensa lakkoofsi maqaa isaa 666 ibsu jedhamee maqaan isaa ibsame eenyuun kan ilaallatudha jechuudha. Walumaa galatti sirna Phaaphaasotaa kan ilaallatudha jechuudha. Sirna Phaaphaasotaa kan ilaallatu. So maaliree 666 kan jedhudha itti aanee kan jiru. Maaliree 666 isaaniin kan ilaallatu yoo ta'e kan jirudha. So akkuma beekamu maqaan addaa Phaaphaasonni bulchiinsa isaanii keessatti ittiin fayyadaman kan lakkoofsa Roomaa wajjiniin hidhata qabu Vicarius Filii Day kan jedhu Vicarius Filii Day kan jedhu kun lakkoofsa Roomaa wajjiniin hidhata qaba. Phaaphaasonni sirna bulchiinsa isaanii keessatti akkasuma immoo kaardinaalonni fi bishooponni kaatolikii akkasuma immoo abbootiin seeraa kaatolikii dhimma seeraa isaanii keessatti maqaa kana ni fayyadamu jechuudha. Maqaan kun Vicar of Son of God yookiin bakka bu'aa ilma waaqayyoo waan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Maqaa dhokataa isaaniitti waamamanidha. So kana iskoolaaronni macaafa qulqulluu irra caalmaan isaanii mallattoon kun 666 kan ibsuudhaadha jala muranii kan isaan kaasan jechuudha. Mee akkamitti ka jedhu isinillee akkasiin ilaaltaniin barbaada. Vicarius Viin lakkoofsa 5 bakka bu'a. Akkasuma immoo Ayin lakkoofsa Roomaa tokkodha ni beekna. Siin ammoo lakkoofsa Roomaa 100dha ni beekna. Aan homaa hin qabu. Erriin illee homaa hin qabu. Ayin akkuma beeknu lakkoofsa 1. Yuun lakkoofsa 5 isin galee Siin immoo homayyuu hin qabu. Walii galatti kun meeqa jechuudha? 112 jechuudha. 112 jechuudha. Sana booddee Filii kan jedhu FILI dha. So F'iin kun homaa hin qabu. Ayin kun lakkoofsa 1, Liin kun lakkoofsa 50. Ayin kun lakkoofsa 1, Ayin kun lakkoofsa 1 jechuudha. Walii galatti 53 dha jechuudha. Isin galee Daay kan jedhu kun ammoo Diin kun 500 dha. Diin kun homaa hin qabu. Ayin kun 1 jechuudha. Walitti meeqa? 500 fi 1 jechuudha. 500 fi 1 jechuudha. Mee isaan kana walitti haa idaalu. 112 isin galee 53 walitti haa idaalu. 1 fi 2 3 3 fi 3 6 duwwaa fi 1 1 fi 5 6 5 fi 1 6 meeqa kun 656 jechuudha. So kanaafiyyuu hojiin mormii Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti ka ibsame mul'anni Yohaannis boqonnaan 13 fi akkasuma immoo Daani'el boqonnaan 7 keessatti gaanfa bineensichaa ka jedhame bara tokko bara lamaaf bara walakkaaf bulchaa kan jedhame isa kanadha jechuudha. Isin galee isa kana jechuudha. Ragaan macaafa qulqulluu kan ibsu kana. Yoo ragaa macaafa qulqulluutiin hin deemne miiraan yoo deeman immoo waanuma fedhe gochuu danda'u. Ni kaan kompiitara jedha, ni kaan sana jedha, ni kaan kana jedha. Macaafni qulqulluun waa'ee 666 yeroo ibsu maal jedha?
kana keessatti ogummaan hin barbaadama jedheet lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf jedha. Sigalee maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf kompiitara dhawette maaloo dhawette bismillaahii dhawette maaloo laayii dhawa jette homaa tokko siif dhufuu hin danda'u jechuudha. Maal waan ta'eef maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a lakkoofsi isaa immoo 666. So iddoo kanarraan kan hafe waan biraan hin jiru iddoo biraatti 666 ibsan hin jiru. So kanaaf akkasitti akkasiin hubattanii hin barbaada jechuudha.